si kabaya to bolota ko an nagakochi doktorni YouTube-nya ok majitan nagawa kayo si kabaya to amma wae mali turan baccu barpada me mali radubat ndak kita kasih kat bicho asal kawan biara wan biara kana ka kuno wan bicho ka Saudi Arabia ke sejalan baccu barpada me tumal tusuti agame ijolle Saudi Arabia ke jistu kan qaba nagirra miidhamu isaanii baay'ee nagaddisiiseera kan biraammoo lammiin keenya Saudi Arabia keessa jiran mana hidhaatti dararamaa akkuma jiran ta'ee ijoollee warri qabu warri ulfaa namoonni baay'een kun dhagaa keessa dhokatanii jechuudha poolisoota maaliif dhokatanii mana hidhaa keessatti yeroo baay'ee warri Saudi Arabia keessatti hidhaman mana hidhaa keessatti baay'inaan mana hidhaa keessatti illee jira muqayyaa fi jiru waan ta'eef bishaan oobatu hin beela'u akkanumatti ta'ee uummanni keenya immoo warroonni ergaa dabarsuu yoo barbaade isaan qabamanii jiru mana hidhaa keessatti amma rakkachaa jiru warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan ergaanis miidhaamu obboloota keessan isin biraa qabaman kana boru isinillee wanna isin mudatu hin beektan maaliif hundi keessanuu biyya namaa keessa jirtu waan ta'eef ሃይማኖት ያረብሱ ሃይማኖት ወልት ነቁ ይሰኒ ካና ገርጋሩ ወይ ሰገሌ ታኒፊ maaliif sagalee ta'aniifi sagalee ta'aafii jirtan namoonni baay'een hunduu gargaarsan warri cinaa dhaabbatanis hundi keessatti argee jira inni biraa immoo warroonni lammiin biyya biraa mi'a isaanii yookaan meeshaalee isaanii mana seenanii galgala cabsanii jara asaa jiru kan warri qaama qabdan obboloota koo kana gargaaraa cinaa dhaabbadha maaliif hojjetan mi'a isaanii yookaan meeshaalee isaanii mana isaa tasarraa qabama waan ta'eef galgala caccabsanii mi'a isaanii fudhachaa jiru obboloonni koo dubaraa meeshaalee baay'ee fakkeenyaaf kan akka warqii fa'aa warri dhabanii jiru tasarraa qabamuu danda'u waan ta'eef warri qaama qabdan obboloota koo lammiin biyya biraa akka isaan jalaa fudhanne kan fudhate amma immoo kan jiru qaama qabda waan ta'eef bakka qabamanii jiranitti fudhatanii akka geessitaniif ergaa boodas jechuu barbaada inni biraa immoo warroonni haftan yoo dhuguma ifamni dhufe jedhanii yoo dhuguma kan dhugaa ta'uu ta'e isinirree dhiifama sangeessa akka galtan kun ergaa kun maaliif wanti kun dabareedhaan inuma dhufa deebi'ee akkas waggaa jechuun ergaa kooti maaliif biyya namaatti rakkachuurraa warroonni paaspoortii hin qabne waraqaa hin qabne ammas wanta kanaa kun deebi'ee waan dhufuudhaa fi biyyi Saudi Arabiyaa kun akka duriitti biyyi kamiyyuu jijjiiramee jira kanaaf ijoolleen keenya obboleonni keenya dhokachaa jiru bakkee adda addaa maaliif qabamnee mana hidhaa keessatti hin dararamu jechaa dhokachaa jiran bakka jiranitti jechuudha kanatti dabarsuu barbaada kan biraa immoo warroonni amantii keessanii akka waaqayyoon kadhataniif maaliif akka warri mana hidhaa keessaa sunis akka nagaan karaa biyya isaanii galan amantii keessaniif ijoollee kanaaf waaqayyoon kadhadhaa jechuun barbaada galatoomaa eebbifamaa waaqayyoon warra mana hidhaa jirtan bakka jirtanitti waaqayyo tiksee isin ta'ee bakka jirtanitti hidhaa san keessaa sinimsisee nagaan karaa biyya keessanii isin galchu jechuun barbaada warroonni immoo sagalee taatanii bira dhaabbatan tokko lama jedhu hundi keessanii galatoomaa